Miidiyaa kana irratti dhufanii seenaa sobaa gaafa haasaanii ijoollee biyya rabaa seenaa biyya isaanii seenaa biyya ishee jaallattu seenaa biyya ishee dhaga'uun itti tolu gaafa dhageessu gammaddurraa birriitu funaanamaa jira dhaabbachuu waa'een gootummaa isaanii waa'ee loltummaa isaaniitii fi waa'ee makalaakaa deemuu amaddiin aggaaroo wal fakkaataa ragaa quubsaa hin qabnu hin jedhan amaddiin aggaaroo hanqabsaadha ani dhaabbadhee loleera nuun jedha yeroo hunda takka ragaa argine hin beeku. Kan saanis akkasuma ragaa quubsaa nuuf fidanu akka isaan waggaa 120 taane maatii irraa finna nuti. Ollaa irraa finna fira irraa finna ragaa qabna. Qarshii ijoollee irraa akka isaan fudhatanu risiitii maxxansi jennaan naman fidee maxxansaa risiitii maqaa isaaniitiin jiru. Feekiidha yoo jettan iskaan gootanii ilaaltu keessoodhaan isin ergaa. Kitaabaa keessatti guyyaa keessatti hadiisni kun daciifa kun jechi kun sirrii miti maaliif jennaan yeroo garii yaanni namaa in irraanfata. Sammuun namaan irraanfata ammoo yoonni barruudhaan lafan kaa'amne wanni qabatamaan haasaamu odoma dhugaa ta'ee jiruyyuu namni amanuu diduun isaan mala aybii immoo miti odoma dhugaadhaan jiru namni amanuu dhabuun mala maaliif amanuu dhabannaan qabatamaan barruulee wanni jiruu fi wanni himamaan nama amansiisanu garagara waan ta'eef kanaafuu ammaan gabaabinaa yaanni jechuu barbaade mormii babal'aa geggeessuurra seenaa kolanii raasaa jiran keessatti ragaan itti barbaadamaa itti sirraa'aa haa qulqullaa'u numa hundaafu walumaa galattuyyuu seenaan baay'ee qulqullaa keessumaa wanni amantii islaamaa shanangibee keessa jiruu fi waraana qabsaa'ota oromoo shanangibee keessatti ka abbaa naannoos ta'e ka dagaas ta'e kan umurii keenya keessa warra nuti bira geenye haga ga'utti dhufee jechuu barbaadeetan ka jara duraa achiis immoo mootonni shanangibee waan gedduu jaraa jiru waan yedduu jaraatii fi yedduu waraana shawaa jiru waraana miliinikiin jedhamu bara sana waraana shawaa jedhama amantii islaamaatiin wal qabsiisee wulli baajifaarii wal qabsiisee qabsoo baanjifaar godhanii wal qabsiisee dhala dhufuu fi seenaan qulqulluun lafa kaa'amuu qaba waan ta'eef ragaanii fi araarritti barbaadamu amma garuu asirratti yoo akka amma qabatamaan jiruun addunyaa haddatti jiru kanatti yoo walitti haasoftanii tarii afaan wal darbitanii lola biraa yookaan yeequmsa biraatti akka hin darbine yoo biyya keessa jiraattanii nama biraayyuu dabalannee garee sagalee bal'aa namaan qabneen walitti fidannee irra qulqulluu isaatti utuu deemne baay'ee gaariidha. Isin hundinuu nuyi fi hayyuudha. Abbaan manaasi manni isaa mana araaraan jammaree mana kabajaati mana nageenyaa waliin haasaamaa ture. Ati kana goote an kanan godhee jedhaa yoo deeman rakkoo wayii fida jechuudha. Mata dureen kutubaa keenya kaleessa nuti irraa godhaa turre utudaan waan jedhe waan namaa kennite inuma argatta waan namaa goote inuma fudhatta irra keessa lafaa kanatti jechuu qissaa Yusuufii fi qissaa obboloowwan Yusuufaa isaa turre Yusuufiin biiriitti darbatanii ka'anii harkuma Yusuufiin biiriitti darbatan sanaanii dhaqanii Yusuufiin jala dhaabatanii immoo kadhatanii wanni jedhu kitaaba rabbiiti kanaafuu Aleksi nuu hobsitee atiif kolonel yedduu keessanitti narbaanii namni walitti sinfidu wayyoo jiraate jennaan yoo biyya keessa jiraattani ani majlisa oromiyaa keessa jira har'a sa'aatii gabaabaa gatiin jumaa kaleessaan seenneef seenee ba'uun barbaada nama kan biraayyuu dabalannee isin zaataanis wal bira taa'aa ta'u garee gabaabaa keessoo walitti haasa'us haa ta'u odoo kun akkana as dogongora jira kun asirraa odoo waliin jettanii seenaanii qulqulluun barraa'uu fi itti fufuutu qabaate jechuu barbaadeetan falmii asirratti kaasuutu nan gammachiifne mana kanaafis xuruu miti namoota keenya nuti qabnu kanaafis xuruu miti nu warra isin duuba dhaabatee isinirraa fuudhee dhala dhufuu dabarsuu fi barruuleenis jechaanii dabarsuuf qophaa'ee jiruufis gaariin ta'uu waan jedhu yaada kaasuu barbaadeetanii baay'ee galatoomaa waan carraanaa kennitaniif itti fufaan nan dhaggeeffadha. Yaada gaariidha baay'ee galatooma. Sheekiidhaaf inaal tokko dhiifanaa godhii ani eeyyama kanan qabu jimaata kaleessaatii fi xinnaa hadhaati. Kana yoo jimmaan jiraattanii jettanii har'a iddee barbaachisaa ta'e jedhetti nan dhufaa. Akkuma uffadhee jedhe kanatti isa waa'ee mataa kan kootiirraa waa'ee isa kan seenaa irraayis ragoolii isaa qabadheen dhufaa. Yoo jimmaan hin taane immoo magaalaa jimmaa keessaa bahuu hin danda'u amma boriitti. Boriitu ganama garan dhufe jedhe gara Finfinneetti achi deebi'a. Namoo Finfinnee jiraattanii jettanii immoo gaafa maaksanyoo sa'a 11tti mignaatum sa'aatii 11tti hin ba'a. Walgahii sanarraa sa'a 11tti hundi keenya iyyuu baana. Naannoo CMC tabaabbaruutii kan jedhudha. Iddeen walgahichaa dhiiseeyyuu gadi ba'uu nan danda'a. Yoo bakkeedha poolisiitti dhuftanii nama akkasii haja akkasiitti barbaanna jettanii jennaan dhufee dareenan keessa jiru.
guruupii arfaffaa agar gimbaataa kan jedhu keessaa guruupii arfaffaa eenyuyyuu na beekaa jaarsacha isa makalaakiyaa uffatamee liteerii uffatee deemu kanuma nama hin beekaa namootiin achi waadriyoorri jiranu bilbilli waan ol hin galleedhaa fi akka bilbilaan waamtanuu qabdanu yoo sa'a 11 irra ta'ee jedhamu nan dhufaa isin eessa jirtu amma jaraa sheekni naannoo kam jiraattan yoo finfinnee taatanii ani jireenyaan finfinneen jira biiroon laga Harii aadaa turizimii Oromoo cinaadha kan keenya istaadiyoomii filafiitiidha bakki biiroo bakki loolu finfinnee keessa waanan jiruuf ana ofumaa fuutuma dhimma kanan taaneyyuu isin baruus nan barbaada isin dubbisuus nan barbaada nama biraatti wajjin bakka isin jirtanitti dhufuu qophiidha. Wallahi gaafa sa'a gizee sa'a 11 irratti baaburatu na fida baaburaan dhufee dheengadda kaleessa malee dheengadda gara kana dhufuudhaa fi jarri beekuu qaban baramuu qabaa jennaan eeyyama gaafachuu dhufee biiroo kan biltsiginnaa biiroo kan bukkee sana jiru achi dhufee tan deebi'ee naannoo sana bareechee argeera beekaa aadaaf tuurizimiidhaa fi biiroo biltsiginnaa sana yedduudha moo dudduubba sana. Aadaaf turizimii xiqqoo ol darbanii wagaageninsa dheeraa achi keessatti beekamaa cinaa isatti hirkatee jira. Aadaaf turizimiin hin jiru naannoo sana giddugala aadaa Oromoo. Tokko baay'ee turizimiidha. Hin beennu kan aadaa Oromooti aadaa Oromoo galma aadaa Oromoo jedhama Amaariffaa wallaaluun cinqiin qabu. Afaanicha wallaaluunis rakkina hin qabu. Ishi akkanaa gootanu lakkoofsa kan koo isinii kennu. Naaf bilbiltu isin naaf bilbiltu carraanaa kenni beektu waan nama saabeetii sana. Bakka Amaaraa baankiin gahu Amaaraa baankii utuu hin gahin galma aadaa Oromoo xiqqoo ol darbafatee wagaageen hin saatuyyuu nutti asaanaa alaa kulli haaliin anaa bilbila keessan naa kennaa nan qabadhaa kun ammoo. Eshi bakka bilbila kan koo duwwaa 917 qabadha. Duwwaa Sinituusaa lakkoofsi keessan konore online irraan kennatuuf. Eshi keessoodhaan Abumusaa kanatu kenna. Anatu kenna kanatu kenna. Amma gaa intina nama dabaladheen dhufaan innis nama isaa dabalatee innis qaamaan dhufu ani qaamaaniin achitti argama. Nu lamman iyyuu qaamaanii gaafa roobii abbaan manaatii fi Aleksii fi namni jiranu kanarratti nufa murteessan dura Aleksis yaada nufa kennu abbaan manaas nufa murteessu. Qoyyaagaa ani gaafa maaksanyoo sa'a 11 irratti yoon kana dadhabee immoo hojii nan irra jiru hojii marii biyyaati kunoo ammallee sanadiin harka jira hin soba jedhe sanadii kunoo ammallee baadhadeetu man jiran kunoo baadheen deema. Aleks sana gaafatamu kaa. Sindi isaa isin kololeen ustaadaa wajjin haasa'a. Piliisi amma namichi kun beektaa erga silaatii hinuman naggeeffadhaa uffannaan inni uffatu hin sobaadha suuqitti hodhama maaloo minixirseedha waggaan isaa waggaa 50 hin ga'u maal lammi yoo nama jibbee jedhe yoo barbaachisaa ta'e meeshaa fudhatee itti baheetumayyuu waan ta'e godhee lafa buusa malee haddii kana gadi ba'ee maqaa namaa siree ofii isaatii tolfate bar afaan oromiffaadhuma kana haasa'uu wallahi nama jibbisiisa. Sheekni sin dhaggeeffataa jiru sheeka deebidee amma isinii wajjiniin ilaa bilbila naa bilbilaati ilaa yoo galgala yoo ta'e jedhe bilbilli dhagaa'iga bilbilli eddee wal ga'ii sanatti ol hin galu sheeka kan isin amma sheekaa wajjin haasaa jira waa walii galuu qabna bilbilli ganama sa'aatii tokko yoon booda bilbilli hin jiru. Galgala amma sa'aatii 11 booddeedha. Akkuma kana immoo iraftiin yoon ni argamee walirratti waliin galteen dhufee jedhee iyyaafadheen dhufaan madrasaadha jedhamee maxxanfamee jira sheeka manni keessa madrasichi. Waajjira guddaadha amma boolee bulbulaatti guuraa jirraayyuu mana maree dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaati biiroo guddaadha keenya bakka acheen nan dhufaan bakka sana keessa abbaan na barbaada mikinaatuum uffannaa dhuman uffadhee dalgeerra taa'aa jiru sana uffadhee akkasumiti koloneel amma kan jirru buusii yaadaati waan ta'eef amma Aleksis kennu buusii yaadaatti jirra amma murteerra hin geenye kana goonaa ta'in buusii yaadaati waan ta'eef Aleks yaada kennee namni biraas yaadatti dabalee abbaan manaa immoo cuunfaasaa akkana wayya kanan nu baasa asuma irratti yoo gabaabsines fixachuu hin dandeenya waa qaamaan argamuu qaba qaamaan ilaalamuu qaba ulama maqaa kan kootu sirriitti cabsamee maqaan kan koo jechuudha maqaa kan koo namichi kun inkitti godhee daakee yoo nani sobaa ta'e jedhan qaama seeraatti dhiyaachuun qaba
Wal Yoo bultu inni godhee uumama maqaan qabu keessa. dhiyeessaa amma jiraate eewwa amma Seera amma Alexis dhiyeeffatu Alexis. yeroo tokko Alexis Ila- haasa'u biyyaanis hundinuu haasa'ani. seeraan dhiyaannee nu hundiniyyuu jechuudha. Isin biratti dhiyaannee kaanee achumaan gara qaama seeraa immoo deemna. Yookiin akka Maal yeroo gara kennu? qaama seeraa Koloneel, deemu koloneel. yookiin Qaama seeraa taanaan akkana taanaan Anwaar kan keessaa fuudha. Maaliif jennaani amma nuti kan haasa'aa jirru haasaan sooshaal miidiyaa kun faayidaa sin qaba dararaa sin qaba. Akkuma jalqabne itti fixannaa akkuma kanatti deemnan garuu ulaagaa garaagaraa lakkaawannee akkana goonee deemna jechuu taanaani anuu rakkoo addaa keessan gala waan ta'eef waan akkanaatti anuu seenu anuutti hin galu maaliif jennaan abbaaf ilmummaa hiriyaa yookaan naannoo wal beekumsa amantiinis walitti nu qabee afaanis keenya seenaan kun keenya walumatti bareeffannaa walumatti maxxanfannaani nu bareechaa wal bareechinaa deegoo sinii taanaa deeggaraa sinii taanaadha malee yaadichi seenaa gatuuf kuffisuus miti ammoo saqaxaata jedhanii mucucaa namni kottee koomee qofa mucucaata miti namni arrabni si mucucaata deemaa si mucucaata namni kamuyyuu aybii hin qabu abadan kullu banii aadama khaxaa'un ilma namaatiif dogongorri hubatuu no miidhagina isaati dogongorri ilma namaatiif yoo hojjetus yoo haasa'us alaamaa fi ragaa sartifikeetiin hojii namaa dogongora beekamaadha kan ilmi namaa amanuu qaba waan ta'eef kuni aybii hin qabu kan Alex immoo anaafuu ilmoota Tanin immoo obboleessa quxisuu kooti naata isiniif immoo ilmoo ta'a yoo dogongora qabaate yedduu keenyatti gurra isaa qimmiidhuu dandeenya kabaluu dandeenya wanni nuti fixachuu dadhabnee qaama seeraa geessinu tokkollee jiraatuu hin danda'u asumattuu fixachuu dandeenya zaataa wal arguura kanaafuu amma namnoonni jiran hundinuyyuu afuura sabaafatanu yaada se kennanu ani buusii yaadaatti namana uumama koorraa buusii yaada yaassaan mawwaacoo namni qarshii buusee ganzaba walitti qabeeti hin tsaajaara nuti immoo yaada wayii seenaa wayii ijaarra jechuun yaassaan mawwaacoo ka ganzabii bal'aan kana buusii kana yaada kana walitti fidachuun gaariidha waan ta'eef amma namoonni muuxannoo qabanu namoonni jajjaboon utuu haasaanii haasaa bareechanu umuriif yookaan immoo maqaa sheekummaatiif nu kabajanii callisan malee odoon haasa'anii nurra haasaa bareechan jiru waan ta'eef Alexis haasa'u isaanis haasaanu kiyyaanis namni jirtan hundinuu haasaa baay'ee galatooma. Ani inni dura jedhee dhageessaniitu jalqaba isaa qabxii keessa kaa'anii tokkoffaa namichi kun ajajaa waraana lixaa miti. Lammeessaa uffata bitatee uffata. Isin dhiisaa dhaga'aniiru. Koloneel dhaga'aniiru. Waldaa keessaayis gahee hin qabu. Ammas immoo uummata kanaa tajaajila kennaa hin jiru. Eessayyuu hin dhannee naan jedheem. Eessayyuu hin jiru. Dhageenyeerra hundi gahee dhageenyeerra dhiisaa isin amma. Nuti isin irraa dubbata. Ila amma nama gurguddaadha nama guddarratti baay'ee intinii qabuun namatti ulfaata muyuutii qabuun namatti ulfaata muyuutii namarratti hin qabnu ufumaa keessanii carraa osoo walii kennitanii bareedadha yaadichi yaanni Abu Mus'ab sirriidha jedheen yaadaan inni amma koroneel mootiyyuu bakka akkasitti tol arginee akkatti qaaman fixannaa yookaan akkas jedhamu sana nu akka mataa kootiitti yoo ta'u taate nuun ta'u mikinaatu Alex illee jarri kun Alex ka dubbate akka dhuunfaa tokkootitti rakkoon irraa qaba jedheeti miti hin gowwoominaa wantichi akkasii kun waan akkanaati waan jedheef wantichi kun immoo gaafa kana gara maalii deema gara ummataati waan ummataati waan ta'eef waan sooshaal miidiyaati nama dabarsinee waliif isin ilaannu miti waan ta'eef jennaan dhimmichi keessan namoonni ijoo waliin dubbatu isa kana natu si bareecha carraana kinda ishi jedhi baafadhume Abu Musab salaam alaikum jalqabarratti galatooma ulfaadha jechuun barbaada namni bakka namaa kennee nama kabajeetu akkasittiin waa namatti haasa'u namni namarra diinii kanas barsiisu kabajatu sinii malaa ulfaadha ani akka nama tokkootti Alex erga dhalatee jalqabe jechuun ergan of baree jalqabeen waa sobaan nama faarsuu sobaan maqaa nama balleessuu natti hin baranne hin barreessa. Jikee isa guddaa gahee guddaa ansi taazzabeera mataa kee moof taazzabdaat aayimroo raasii ittaazzaban karaasii cinqillaat maamala xachilin. Ma dhaggeeffadhaa gargasi dhaasatiin dhaggeeffataa roo. Amma kan hunda dhaggeeffatu. Mataa qabaa miskuwana dhasii kiyyaari. Amire. Wallahi dhiifama naa godhaate Abu Mu'az kun maanni beektee aangoo isaan bakka isaan jiran kana dhiisiiti dubbii isaan irra baan dubbatan iyyuu kun jechuudha nama hubatee ilaaleef jechuudha jecha isaan afaanii tokkicha baafatan jecha dhiisiiti kallattii hedduutti eeguu dandeessa jechi isaan jedhan kun maaliif
dhimmi kun asirratti eegalee asirratti xumuramudha. Dirqama na bira kottaa miti dhimmi kun hamma dafee furmaataa argatudha kan isaan jiraatan. Jechi isaan jedhan kuni silkiidhuma kana tiiktookuma kan sooshaal miidiyaa kanatu iyyuu wallaalaa beekaa bakka tokkotti fayyadamuudhumaa fi wama Alex. faayidaan oomisha Abdurree konnekshinii kee fakkaata sagaleen kee dhagamaa hin jiru. Mee kiyyaa kanaa sagaleen carraa kennu haga neetworkiin kee deemu. isaanii irra seenuudha. Sagaleen kun nagamaa kan hin jedhu dhiifamaa wajjin Sagaleen kee hin jiru Abdurree carraa hamma neetworkiin keessarratti uume kiyyaa kana haa baafatu namoonni hunduu haa baafatanii akkuma Abu Musaa jedhu. dhiifama naa godha ani reefan dhufee amma fakkeenyaa fi wanti gaafii natti ta'ee koroleenummaa isaaniiti moo seenaa isaaniiti moo maaltuyyuu wal morkii yookaan walitti walitti deddeebisuu fide Alex. Wanti hundi feekiidhaadhaam. Kan Alex tun ta'in kan deebisu yaadni yaada Alex haa baafatu malee amma taraan kan Alexiif kenname nama biraatu haasaa jiraaf callifne malee yaadni yeroo barraa'us yeroo dubbatamus seenaanii arreenji godhamuu qabaanii aybii miti. Kiyyaa baasai. Kiyyaati dhaggeeffadhati. Siin galle miti dubbiitu. Dhaggeeffadhu amma dabareen kan kooti annanaasaa achi sii gala miyuuti godhadhu. Ayyee. Nama guddaadhaati xef hin jedhin. Kanan jechuu barbaade ani waan namni guddaan namni tokko namni umuriidhaanis beekumsaanis haa ta'u kan na caalus kan nan caalles gaafa waan natti himu nan fudhadha. Nan kabajallee. An jibba namarraa hin qabu. Daangaa walitti hin qabnu. Waan irratti wal geenyu hin qabnu akkuma kana miidiyaa irra teenyee osoo haasofnu seenaa osoo sanaa isaaniin itti dhufe. Qabxii sadiin gaafadhee qabxii sadan irratti iyyuu feelna jalaa ta'ee jennaan. Murtii guutuu ol harkisa. Gaafa dhimmi sun deebii naa argachuu didu. Baay'ee ani nama amantii kiristaanaa keessa ture. Amantii kiristaanaa keessatti sadarkaa daaqonummaatti illee nama deemedhaan. Amantii sana keessa taa'ee gaafii nan gaafa sababa naa deebi'uu dhabeef. Alhamdulillah nama islaamummaa fudhatedhaan. Gara furmaataatti na geessa jedhee waan nama nuu kan gaafii gaafadha. Malee jibba namaatiif yookaan wanti namarratti wanti gochuuf miti. So gaafii nan gaafadhe suni shakkii biraa deebii naa deebi'ee shakkii biraa akkan akkamitti waan jedhu akkan duubatti deebi'ee gaafadhu waan na godheef achi booda duubarra deebi'een qoradhe. Wantootaan asirratti haasa'e qabxiiwwan an asirratti haasa'e akka dhuunfaatti wal dhabdee miti. Wal dhabdee dhuunfaa miti kun. Ani tokko bara dhaloota isaanii baratti dhalatan seenaa maatii isaanii seenaa jireenya isaanii kan isaan himan sirrii miti. Hiriyoota qabdanuu nama ragaa quubsaanuu fidaa jennaanii hiriyoota qabdanii maatiin qabdanii ijoolleen qabdanii haadha manaa qabdanii ollaan qabdanii firan qabdanii nama ragaa ba'u jennaan dhumaniiru nuun jedhan gaafa sana. Har'a garuu Rabbi si haa fidu. Wallahi lazima kan nuun jedhan gaafa sana. Kun har'allee jedhaniiru. Innaa maal ibboo? Miro. Oye. Alex wallahi kasi buzar. Walumaa galatti dubbii ustaadha. Hayi Alex nu fixaa. Hayi nu fixini. Murte koy jechi ustaadni jedhanii dubbiin miidiyaa irratti jammarte lamaan gandatti deemuu malti. Wal nama nyaachifti wal nama tuskiifti nuuf dhaabaadha miti haaluma kanaa itti deemuu nooyee dhugaadha. Amma nu asii waliin wal beeyna
Sigala nu wal beena walitti sin qoosna. Asira koomentiiyyuu kan nu arrabsaa jiru danuu jiru ammuma walitti ka'uudha. Dubbii miidiyaa kun ajaa'idha. Asirratti qoosaa kanaa qoosuunis gaarii miti. Dubbaddaa mee warri carraa murtee. Qoosaa miidiyaan dhuga baabsina. Ani waan isin naan jettanii nan fudhadha rakkoon qabu. Garuu walitti bu'iinsa dhuunfaa hin qabnu nu jechuu barbaadeetanuu inni kan biraan an kanan jedhee Muyuuti irraan ka'e naadaraa muyuuti qabadha. Wantootan dubbadheef ragaan qabaan. Ati jechuudha dhaggeeffadhu. Ati aniifati walitti bu'iinsa hin qabnu hin jedhin. Ji'a sadii dura aniifati walitti bu'uun. Seenaa beddellee dubbadhaa jette. Hin beekuun jette. Erga hin beekne hundaan beektuu jette. Amma kanaan wal rabsinee wal biraa deemne. Walitti bu'iinsa hin qabnu hin jedhinati. Ani waa'ee waraana bakkee ganjiitiif seenaa beektuu ta'e waa'ee waraana bakkee ganjiitiif waa'ee waraana saamu. Amma adda jimmaan hin jira. Nama 800 ajjala jira nama 800 kana kabajaa yoo nun kabajne waan beektanii wanti beeku nama guddaatu jira hayyuutu jira beekaatu jira. Karaa jennaan silkiidhumatu wal qixa godhee nu laalaa wal qixa fayyadamaa malee jechuudha. Abu Muusaa kun nama qalbii takkaa miti jechuudha. Isaan tokkittuma isaa nama 800 kan isaa tokkitti isaan. Ani bar kabajaa isaaniitiif an deebisaadhaan walitti bu'iinsa dhuunfaa hin qabnu. Seenaatu jallatee. Walitti bu'iinsa qabna. Laminti waashaallee. Aniifati koo uleedhaan wal bara. Amma Aleksi dubbiin utumuree jira. Aleksi dubbicha ni kennadhaa jaarsummaa ni kennadha jedhee jira. Ani jaarsummaa nan kennadha jedhee bar. Ani amma asirraa bu'iiti dhaggeeffadhu. Laal Amir namni guddaan namni na caalu tokko beekumsaanis umuriidhaanis maaliinuu haa ta'u namni an kabaju tokko asirraa gadi bu'iiti. Tiiktookii torbee tokkoof hin banatin yoo ni naan jedhe nan dhiisa. Kabaja isaatiif. Unkaan waan biraa dhiisi. Garuu an miidiyaa irratti wanta na haasa'e maali? Seenaan sobaa nama hin barsiifaminii. Waan ragaa qabatamaa qabu. Riil waan ta'e tokko namni ragaadhaan fidee kun kana akkasitti akkas ta'e jedhee walitti taa'e. Maqaa seenaatiin immoo namni hin qaffalamin kiisiin namaa hin tuttuqamin hin jedhe malee mormiin konni guddaan bakka sanaa. Namni akka naa hubatu kanan barbaadu miidiyaa irratti akka xumuramu kanan barbaadu ani beekaa keeti. Jaarsi haasaara muutirra jirta maan jenneen. Miti qoy akkas miti amma namichi kun dhiibbaadhuma umeeri jaaliin gabaa neetwoorkii irraa maayinni wanticha gabaadhuma dhufanu keessaa baata malee wanna biraa wanta baaftu jiru yoomii beellamni kan keenya Addis Ababaatti jenneerraan madrasaa islaamaa amma bakka jedhame jedhirratti gaafa maaksanyoo namaa naaf ta'uu dide jedhe gaafa roobiitti biiroo isaanii hin dhanna aatis achitti dhiyaadhu nama kee qabadhu anis ragootii kan koo qabadheen gaafa sana laayiviin galtu numa dhufta malee laayiviin galaan ummatattanii mi barbaadu wali lolinaame Addis Ababa jechuun Alex atinne karraame takkaa carraa nama haaraa dhufeef nu kennaati murtii guutollee amma seenii amma dubbiinaaf galte way anallee carraa naa kennaa ka yaa eshi si kenna carraa amma dubbii dhiifama wajjin yeroo koo amma dubbii naaf galee jira. Amma fakkeenyaaf seenaa irratti wal mormaa jiru akka nu hubadhutti seenaa irratti wal mormaa jiru lammaffaa immoo waa'ee jiruuf jireenya koroneelli jaarummaa irratti wal mormaa jiran natti fakkaata. Namni tokko jalqaba irratti nuti Oromoodha mitiire nuti Oromoodha Oromoonni daangaadhaa hanga daangaatti wal beekaa kutaa qabaa sanyii qabaa hidda qabaa. Fakkeenyaaf an Oromoodha. Oromoo ta'e ilma maccaati. Ilma maccaati nama jimmaati dhalataa shanan gibeeti. Siigalee fakkeenyaaf waa'een hayyuu nama jimmaan keessatti dhalate yookaan goota jimmaan keessatti dhalate tokko fakkeenyaaf seenaa waggoota 100 duraa ta'u waggaa 50 duraa ta'u waggaa 200 duraa ta'u waa'een goota tokko waa'een hayyuu tokko yeroo dubbatamu namni tokko hundee qaba. Fakkeenyaaf ani hanga abbaa koo 7 hanga abbaa koo 8 9 10 si waamuu hin danda'a. Seenaa nuti dubbannu waan gidduu kana jirudha siigalee. Kanaaf jennaan namni tokko seenaa nama tokko amma fakkeenyaaf waa'ee koo yoo beekuu barbaadde ganda dhaloota kooti yoo deemtee jettee maqaa koo gaafatteette waa'ee koo waa'ee maatii kooti waa'ee jireenya kooti
sirriitti hubachuu dandeessa. Kanaaf nama tokko fakkeenyaaf ati akkasii miti ati akkanaa gaafa jedhamu fakkeenyaaf Aleeksinii fi Koroneel Rijaal Abu Musaabiin biratti rakkoo jiraa hiikkachuu danda'u. Seenaa dhalootni ittiin miidiyaa irratti burjaajaa jiru kana akkam gootu maal gochuuf deemtu fakkeenyaaf. Siif galee Aleeks soba jedhaaraa Koroneel dhugaadha jedhaa jiru kanaafuu maal gootu fakkeenyaaf. Qabxiin isa kan. Si galee tokko jedhe aan fakkeenyaaf waa'ee Dagaadoonee dubbatamaa ture. Fakkeenyaaf dhalataa Jimmaa ta'ee namni waa'ee Dagaadoonee wallaalee hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee lola Saambee kaa ture. Waa'ee lola Saambee fakkeenyaaf namni aan Oromoodha jedhu tokko namni waa'ee ollaasaa goota ollaasaa hin beekne waa'ee loltoota ollaasaa hin beekne waa'ee seenaa ollaasaa hin beekne aan Oromoodha jedhee achi darbee waa'ee Siqqoof Mandoo waa'ee Booranaa waa'ee Karrayyuu waa'ee Wallaggaa waa'ee Shawaa dubbachuu hin danda'u waa'ee Tuulamaa dubbachuu hin danda'u. Si galee kanaaf jennaan kanoo akkamitti qajeelchuuf deemtu. Koroneel kuni nama an dhalataa ergan dhaladhee waggaa 220 lola akkasii keessatti hirmaadheera seenaa akkasii keessa dabarseera nama jedhee seenaa isaa dubbatudha. Reefan baraa jira waggaa dheeraa dura seefuu ibeessi irratti argeera. Hiriyaanii Aleeks Taayyee aktiivist Abdii Geetaachuunis yeroo baay'ee yeroo inni miidiyaa irratti maxxansu argineerra kanaan dura fuula sooshaal miidiyaa irratti. So namni kun akka nama seenaa cimaa qabutti maxxanfama waan ta'eef waa'ee nama kanaa fakkeenyaaf naannoon itti dhalate irraa qorachuun barbaachisaa miti. Dhalootaaf waan gaarii dabarsuudhaaf jechuudha. Maaliif har'a yoo zimme dhabe akkuma kanatti irra darbamee jedhee boruutu namni tokkos dhufee seenaa dabaa dubbata. Dhaloonni kun dhaloota taa'ee waa'ee dubbisuu miti. Dhaloota taa'ee manguddoo dhaggeeffatu miti. Dhaloota taa'ee seenaa qoratu miti si galee dhaloota kooppiidha dhaloonni miidiyaarra jiru. Si galee fakkeenyaaf dhaloonni yeroo ammaa jiru waanuma namni tokko an barreessaadha jedhee barreessu fudhatee asii fachi deema. Namni gattaa'ee seenaa qoratu hin jiru si galee. Kanaaf yeroo wayi dubbattan ragaa waliin fakkeenyaaf waa'ee Aleeks irratti shakkiin qaba yoo ta'e waa'ee jiruuf jireenya Aleeks beekuu yoo barbaade Aleeks eessatti dhalate Ilubbaabore eessatti dhalate bakka akkasii gadi bu'ee ijoollee warraa isaarraa ijoollee naannoo isaarraa beekuu hin danda'an. Sirriitti jechuudha Aleeks isa natti mucaalaa isaati natti mutu caalaatti jechuudha. Si galee Aleeks nama akkamii akka ta'e maal akka ta'e jechuudha. So akkasitti hubachuun hin danda'amu kan jedhuudhaaf nuufillee akka ifa ta'u jechuuf. Kun immoo waan walitti nama buusuun qabu. Sirreeffama kiyyaa yaada bareedaa softe yaada jabaa softe sirreeffama wanni jechuu barbaade dhimma nama lamaa sirreessuu yookaan araara nama lamaa miti keenya sinuma mata dureen iyyuu. Sababaan isaa wanni gaafa waa dubbatanu manse ka maaltu bu'uuraa yaada jara kana lamaanii ta'eedha kan nu irraa haasofnu. Yaadni jara kana lamaanii waldhabbii seenaa irratti jarri kun lamaan afaan wala ba'anu malee kiyyaa dabalatee namni akka kiyyaa 15-50 jiraachuun mala namni akka koloneel immoo namni 15 namni 20 kan biraa jiraachuun mala. Kanaafuu waldhabbii dhuunfaa nama lamaa odoon ta'in waldhabbiin sirreeffama seenaati. Seenaan kun jira kun hin jiru kana gattaniittu kana dabaltaniittu jechuun immoo yaada dhuunfaa nama lamaa miti. Nama lamaan araarsu amma nuti namni lamaa walitti bu'ee hin jiru. Wanti jara walitti buuse utuu jaarsa dhimma jaartii irratti dhimma daangaa lafaa irratti dhimma bittaa gurgurtaa irratti walitti bu'anii lola jedhama. Kan irratti walitti bu'ametu iyyuu seenaan akkana ta'uu qaba kanan jira kanan gattanii kanan dagattanii kanan dabaltanii waan ta'eef amma seenaa sirreessuuf malee karoorri keenya jara lamaanii ati kana jettee kanaa jennee wanni nuti araarsinu wayii yaadni dhuunfaa fi rakkoon dhuunfaan jiru. Jechi kanaanii dhufee walitti bu'ame yoo jiraate kanaan jettee yoo jiraate nuti madda barbaadaa jirra. Ka'umsichi maanni ka'umsichi dhimma seenaati. Seenaa waraanaachi seenaati. Kanaafuyyuu yaadni kan kiyyaa wanni asirraa barbaade kan nama lamaa wanni nuuf hin jiru kan seenaa ati jettee kana nutis jenne namni biraas namni jedhe jira waan ta'eef koloneelaanis kana sirreessaa atis kana sirreessiidha. Mata dureen kana natti fakkaata Amiiroon sirreessu. Kanumaadha yaadichi yaaduma ustaaziin jedhan kana qajeelfama ustaaz qajeelfama dhiifamaa wajjinii anamma fakkeenyaaf ka'ee isiniin har'a reefan gastii irratti isinii wal argee isinii waliin dubbachuudhaaf dabaree har'an argadhee akka beekaa taataniif akka nama barnoota amantii qabu taatan haalli dubbii keessaniyyuu hin beeksisaa. Namni muka baalaan hin beekne dubbii haalaan hin beekumu maal jedhaanii warri keenya yeroo ammaa kanuu walumaa galatti amma fakkeenyaaf aniin kun yoon ka'ee isinii
nama barnoota akkasii qabu miti isin ustaazaa miti isin nama qara'ee miti isin nama akkasii miti jedhee isin irratti amma fakkeenyaaf ka'ee maqaballeessii yookaan olola yoon isin irratti gaggeessee namni isin beeku namni dhibbaatamaan kumaatamaan isin beeku jiraachuu danda'a namni yaada kan koo kana narkatti faallessuu danda'u narkatti qabuu danda'u of eeggadhu akkasii miti akkana jedhee namni na hubachiisu jiraachuu danda'a maaliif namni tokko gaafa baratu nama waliin barate qaba gaafa qara'u nama waliin qaree qaba baratee barumsa barate sana naannootti barsiise qaba naannootti tajaajila kennuu qaba sinii galee kanaafuu jennaan namni tokko akkamitti namni tokko gaafa an akkas jedhu namni waa'ee isaa beeku kun namni ragaa bahuuf maaf dhabama isa jedhuti xiqqoo gaafii natti ta'e dhiifama wajjin ustaas. Itti dhabame maa namootiin dhiyaataa jiru miti himaa? Miidiyaa irratti koo anaa wajjiniin namootiin dhiyaataa jiranu fakkeenyaaf televizyiinii faanaa waggaa darbe seenaa koo dabarsee jedhe koo nama sadiitu jala taa'ee akka isan irraan fadhee jedhellee itti guutaa haasaa turanii nama ragaa dhabame na jettan waan saalfattanu ragootiin namaa miidiyaa irratti kana bukkee dhaabatee inaasa'in hafee jedhe hin jiru. Miidiyaan tifoozoo jaarrattee deemtee nama sadii nama afur jaarrattee deemtee kana baalagummaan kan kee ragaa jaarrattee deemtee waan godhamuu danda'udha. Nama naannoo nama wajjin dhalatan maatii fira. Maa ormaanni sun? Finnu. Inni nama wajjin dhalatanii. Nama naannoo nama ollaa nama naannootu egaa faanaa televizyiinii Addis Ababaa dhaqaa isa maadarii koo baatutu. Lakki nama naannoo finneetu bakka itti dhalattan naannootti dhalattan nama wajjin jiraattan wajjin guddattan bakka itti hojjetaa turtan miseensa maatii finnee asirratti ragaa baasinu. Al tokko Alex. Suma wajjin haasa'uu qaatan dhiisee man bar maan jechuudha laa dhaggeeffadhuutii laa. Ansii wajjin haasa'uu seenaa beddellee natti maa jette hin beeku hin himuun jette erga seenaa beddellee himee maaluun beektanuu jette. Ilaa kana booda ka ta'uu qabu Aleksii fi Koroneel waliin dubbachuu qabanii. Amiroo qophii al tokko Koroneel yeroon akkasii siniin jedhu Koroneel seenaan keessan sobaa umriin keessan sobaa wanti isin dubbattan soba siniin jedhaan jiru. Sinii galee namni tokko fakkeenyaaf namni tokko gaafa waan ta'e dubbatu an akkasin ture akkanan ture jedhee yeroo dubbatu akkamittiin namni isa beeku tokko hawaasni isa beeku fakkeenyaaf isiniin nama waggaa 120 jiraate seenaa keessan dhageeraan EBS irrattis dhageeraan interviisin gootan hundayyuu dhageera isa ijoolleen fuula sooshaal miidiyaa irra maxxansan waggaa 7-8 dura dubbiseeraan harreef sooshaal miidiyaa fayyadamuun jalqabne bubbulleerra sooshaal miidiyaa kanarra haa ta'u malee seenaa keessan soba godhee osoo hin taane akkamittiin fakkeenyaaf namni tokko bar gaafa seenaa gaarii qabaattu ati of hin dubbittu ati an akkas hin jettu seenaa keetii sii dubbata sinii galee. Kiyya waa sirreeffachaa deemu. Qoy kiyya. Anatu isa barsiisan jedhu barsiisaa koo jedhee anatu isa barbaada malee. Kiyya. So akkasitti na hubadhaa isin xiqqeessuu yookaan seenaan keessan soba isiniin jechuu barbaade miti. Kiyya waa sirreeffachaa deemu. Kiyyaan si jedhaan jiru namicha beddellicha kanaan hin jedhaa jira malee. Beddellichi kun jechuudha. Oromoodhaan. Baay'ee. Wallahi Oromoodhaan. Wallahi laazimin jedhi naman teekee miti. Wallahi Oromoodhaan. Isin lamaan maaliif waliin dubbattanu? Alex baay'ee nu dhaggeeffatte beektaa yeroo namni haasa'u naasa'u baay'ee. Dubbii amma Abu Muusaaf dubbatan maaliif lafa balleessitan isin? Amiin. Obbo Koloneel maaliif har'a fayyadaman garuu dhiifamaa wajjin? Ila. Amire. Eeyyee. Akkuma Abu Muwaas jedhanii dubbiin isaanii jalqabaa isa kaasee hanga dhumaatti hundi isaatu fudhatama qabadha. Seenaan kun nama lama faarsiti. Tokko jallaa faarsaa tokko immoo sharri. Warra sharri hojjete sharrinumaan faarsaa warra khairii hojjete khairuma sanaan faarsaa. Jecha kana keessatti Oromoon maal jette kormi lama mooraa muluu hin buluu jette tokko mo'atamaa ta'uu qaba tokko mo'ataa ta'uu qaba beektee yookaan taayee sirrii jira yookaan koroleentu sirrii jira. Isa kanaafuu dubbiin kun immoo cuunfamee habaramuudhaaf kunoo ustaas dubbatanii jiran waan ta'eedhaaf dubbiin asirratti jalqabame asuma irratti xumuramu yoo hin taane ta'e immoo furmaata jiru immoo waliin haasofnaa akka ka'umsaattiin jalqaba isaa jechuudha mannashaa jedhan jarri beektee akka ka'umsaatti yaada kennadhe malee ofii kootii dhimmi kun na bira haa dhufuu miti akkisaan jedhan waan ta'eef
kanas ta'ee sanas ta'ee an yaada kan koo kennadheetiin jira isin yaada keessan irratti kennadhaa inni dubbatu jedhan loliisa wanti fidu tokko sin jiru wanti naannoo gandummaa keessa hin jiru. Alexis keenyuma isaanis keenyuma hundinuu tokkuma waan ta'eef nuti ani jarana ilaal Abdurree dhiifama naa godhaa malee ani sin jalaa sa'uu sin barbaadu gaafa sin dubbattanis gaafa namni biraa dubbatus callisee naggeeffadha amma dabareen koo ga'utti. Hanga yawwanaatti hangana sirra gastii kanarra turetti kabaja nama guddaa kan xiqqaa hin tuqneen nama sin arrabsine kana rabbis na beeka sinis na beektu. Kanarraa kan hafe immoo kaayyoon an jalqaba dhufeetti mormeef dhimma dhuunfaa kootii miti na dhaadessaa ganda kootu qaamiti gandummaa na jala naasayinaa bakka na jala naasayinaa amma seera qabsuu na jala naasayinaa gaafa isin haasoftan taa'ee naggeeffataa jira waan ta'eef na dhaggeeffataa walloliisa dhuunfaa hin qabnu walloliisa dhuunfaa hin qabnu daba seenaa hojjetaa jirti ijoollee gowwoomsitanii Alex walloliisa dhuunfaa qabdani waliin gaafa inaasayin carraa kee gadduuti haasayi Era kuno nama sawai ko asa uni na sa injetta. Amna ni fati walloliisa. Koy. Muti nu kabadda di famadin. Akas ninja chulle net tulfate baran. Muti le shorat tulfate. Annambwa. Alex Mbuin. Seenaan isaanii saanu seenaa sobaati. Ammas nan jedha. Seenaa sobaati ragaan itti qaban. Maatiitu jira, obbolaatu jira, ijoollee isaaniitu jiru. Namoota ollaatu jira warra wajjin guddatantu jiru warra wajjin hojjetaa turantu jiru tokko lammata ani seenaan beeka nama seenaati hayyuu seenaati akkasii bakka kanaan deemaa jira kana na gargaaraa tikeetii naa muraa jedhanii ijoollee irraa qarshii fudhataa jiru dhaabbachuu qaba kun sadaffaa waraqaan isaan agarsiisa officially miti. Kanafi nuti seeraan gaafachuu iyyuu hin dandeenya. Namni seenaa biyya keenyaatiin, seenaa eenyummaa keenyaatiin, sobeettiin adda adda nu baasuu hin danda'u. Seenaa dabaa dhaloota kana dhaalchisuu hin danda'u. Nama guddaadha jennee hanga wanaa kabajaa turre kana booda immoo hin kabajnu. Yoonan kana maqaballeessii godhe, yoonan maqaballeessii raawwadhe ta'e seeraan hin gaafatamaan. Abbaan fedhe na hidhee seeraan na himachuu danda'a. Mana murtiitti na himachuu danda'a. Biyya seerri jirtu keessa jirra. Namni guddaan seenaan isin barsiisa jedhee ijoollee gowwoomsee asii qarshii irraa nyaachuu hin qabu. Adda adda nu baasuu hin qabu. Isa kana naa qabadhaa. Inni kun wantootan jechaa jiru kana hundayyuu ragaan itti qaba. Ragaa fidi jennaan amma irraa jalqabee sirii fiduu hin danda'an. Kanaan achi miidiyaa irratti raayyaa ijaarratee namni ragaa sobaa ijaarratee deemee nama 3 fudhatee deemee EBS irratti ragaa naa ba'i gaafan dubbadhu akkana jedhi dhugaadha jedhiiti ragaa naa ba'i jedhee kaameeraa duubatti edit godhamee waan dhufamee jaarsa beekaadha hayyuudha jettanii asirratti ijoolleen gowwoomsisina. Wanti EBS hojjetu yeroo hunda diraamaa akka ta'e diraamaa sobaa akka ta'e intala burtee jedhamtu irraan beektu hundi keessan seenaa burtee beekna jechuudha hojjumaan isinii galee isuma sanatu deebi'ee ta'e waan ta'eedhaafi seenaa sobaatiin TV irratti hojjetamu gaazexeessaadhaa birrii 5,000 kennitee ati dookumentarii sobaa hojjechiifachuu dandeessa. Jaranaan nama guddaadha jennee gaafa nuyi kabajnee afaan qabannu waanuma dubbannu waan dhabne wayi waa hundarraa qoncisnee dubbachuu hin dandeenyu. Wanta jiru garuu yoo gadi baasne booda wanti ta'a. Dhaga'i kiyya. Siif gaafii siif. Okay. Dabaltee deebiftaa. Ayyee. Namni kun yoo seenaansaa sobatee yookaan immoo wanti inni dubbatu hundi umrii isaatii kaasee maaragii koroneelummaa isaarraa kaasee ingidii loltuu Haayila Sillaaseen ture jedhee waan baay'ee waan inni dubbate hunda namni hin dhageenye yuutuubii irra deemee dubbatti deebi'ee beeksisa irratti ilaaluu danda'a. Waan baay'ee dubbateera. Fakkeenyaaf namni kun gaafa miidiyaa guddicha EBS jechuun miidiyaa akka Itoophiyaatti jiru keessaa isa guddicha tokko vaayiraalii guddaa kan qabu viyuu baay'ee kan qabu akkamittiin biyya bakka bu'ee namni kun deemee waan guddaa kana dubbachuu danda'e wanti gaafii natti ta'e. EBS jechuun qoy asawattan si deebisa kan
isa wal irratti Muyuutii irratti qabi bakka Amir muyuutii qabi irratti karaa eeggadha dubbadha. Naa obsi qoy walitti qabdee akka deebiftuuf ani sii galee waan gaafii natti ta'e baay'eetu jira. Lammaffaa irratti fakkeenyaaf magaalaa Jimmaa keessaa namni baay'een Xumuratu muyuutii irratti hin qabina moo isa qabate erga baafatee namni xumuratu muyuutii qabu balleessitan dubbichi jarana ka Asitti gaanii namni ragaa baasuu jedhee fiiganii muutii qabuutu jira. Ragaa dhoksuutu jira. Aleeks akka naa deebisuuf Amiir akka Aleeks naa deebisuuf ani walitti qabee. Isaan situ qabatee xumurattee daqiiqaan isinii kenne naamu. Gaaficha karaas deebiidha. Yaa Amir wayin daqiiqaa sadii daqiiqaa dama kenneef nam tokko yeroo sadii deebi'ee dubbata ni kan tanaffasu. Wanti kun dhalootaaf ifa ta'uu akka qabu yoo asii miyuutii nu gootan yoo nu baastanis deemnee bakka biraattis ajandaa godhachuu hin dandeenya haa ta'u malee asumatti akka jalqabnee xumuruu dandeenya sii galee haa ta'u akkamitti biyya bakka bu'ee dhaqee miidiyaa guddaa irratti dubbachuu danda'e akkamitti yoo seenaa sobaatee aktiivistoonni gurguddoo warri sooshaal miidiyaa gurguddaa qabanu magaalaa Jimmaa keessaa nama barbaadde maqaa sii waamee sii tarreessuu hin danda'a. Nama kanaa waliin suuraa kaa'anii nama seenaa akkasii qabu nama akkasii ta'edhanii qaamaan nama isa beeku bira dhaabbatanii suuraa waliin kaa'anii seenaa isaa maxxansaa turani. Lama jedhu. Namni kun dhalataa guumaa ta'ettani miti? Okay. Namni kun dhalataa guumaa erga ta'e immoo akkamitti waa'ee Daagaa Doonee mormuu danda'e? Kanarratti ijoolleen guumaa warri qaamaan isa beekanu warri seenaa isaa beekanu maal jedhu kan jedhu irratti dubbachuun barbaachisaadha. Fiteera gaafii koo thank you. Okay. Gaafii inni waa'ee guumaa waa'ee Dagaadoonee deebisa. Angooti jarraadhu. Qoyibbo waa'ee Dagaadoonee akkanitti wallaaluu danda'e jedhee Dagaadoonee Baxabbatu gadi bakka. 78 keessa. Qoyga 78 jalqabeen beekaa. Daqiiqaa sadii kenniif jaadoo. Qoyga waa'ee Dagaadoonee tokko ittiin deebisa. Dagaadoonee utuu waraanni kun bittimmaa'ee mootummaan dargii hin badin hin beeka. Eertiraattan beekaa Eertiraadhaa jalqabeen beekaa. Waraanni bittimmaa'ee jennaan gal. Waraanni kun bittimmaa'ee jennaan gal. Galee dhufee waraanni AFLO alan ijaaramu waraana AFLO itti galuu isaanatti himi. Maaliif itti galtaa? Mirgi sooruma keetiin eegamne indaganaa immoo deebitee waraana irraa dhuftee waraana itti galuun kan kee sirrii miti hin jedhe. Ittan bareecheen sirriitti akeekkachiisee itti himee inni bakka dhugumaa jira nuti bakka sobaa jirra. Dagaadoonee waraana dargii 18 taraaraa kiflatoorii keessa nama turedha. Gwaddanyoonni isaallee nama amma lubbuudhaan jiranudha. Silumaayyuu jalqabumarraa jalqabee abbaan abaluu gootummaa akkasii qaba gulantaa akkasii qaba inni jedhamu beekamtiin ragaadhaan akka gurbaan inni beddellee sun abbaan maxxansiifatu utuu hin ta'in seenaadhaaf seeraaf qaamni mootummaa yeroo sana jiru mirkaneessee ragaa kennuufii qaba. Tokko ijoo ajandaa ta'ee as qofatti utuu hin ta'in walgahii biyyoolessaa irratti kan dubbatamaa jiru. Waan tokko utuu irratti hin qulqulleessin doktorummaan namaa kennamaa jira wanti jedhamullee ka'ee dubbatamee jira minaalbaata boriitu iftaan dhagaa'uuf teessanii. Amma Dagaadoonee goota keenyaa jennaan ragaan itti kenname mootummaa yeroo sana hundeeffamee ragummaa kenneeraa fi kanaa jennaan ani hin beekuun jedhe malee dagaa qaamaan hin beekuun jedhu. Dagaan anjimma jedhe malee gaatiraa ta'uu isaan beeku Eertiraatti wal beenna. Ergan biyyatti galee jedhee immoo erga waraanni kun hafee jedhee dhufee wal arginee waliin haasofnee jirtaa eegalteetta akkam sooruma qabdaa ani kan koon lafa keewwadhee deeme isuma kan kootiin deebi'ee fudhadhee hin jedheen waraanatti galuu kooti anis jedhee natti himee kompiliitilii Dagaadoonee waraanaan ragaan gootummaasaa mirkaneeffamee kennameefii jedhee yoo jiraate meerreen hin jiru jedhe kanaaf waan hin jiraanneefisoo ani hin beekuun jedhe Dagaadoonee waraana qayyoo kabulla gabbaa biyyootaawi zamachaa keessatti hirmaatee galee waraana Eertiraa keessatti waggaa 7 guutuu nama lolee galeedha. Dagaadoonee ammas deebiftanii wal ijaartanii aaddii kanaan deemtan waa'ee sammuu abaluun qaamaa wal bira hin dhannuu jechuun ni ta'u. Sheeka ustaaza kana biratti arragooliin kanaan dura waan hin keen waan nama ittiin barsiisaa ture jedhee bootaa nutti maniiru bakka sanatti dhannaa namichi inni beddellee kunis haadhuuf wachitti hangaafa maaksanyoo sa'a 11 irratti jedheera ammas
namni immoo miidiyaa irratti si ijaaramee hin deemu. Koroneel qajeelfama mootummaan akkamitti nama isa lolu tokkoo fi beekamtii kenna. Mootummaa isa duraanii. Kana miti kiyya adeemsa sirreessa dargiidhaaf lolaa ture. Dargiidhaaf lolaa ture kan dargiin kan kenneeffammaa qabanii. Koloneel deebiin keessan sirrii nu ta'eera. An fudhadheera deebichi fudhadheera maaliif jennaani bakka itti dagaa beeytanuu fi eegadda baatanii fi waan irratti akka taasoftan. Kana jechuun isin ani akkan itti beeku Eertiraatti bakka akkasiitti qabsoo waraana mootummaa keessatti hin beekaa jettan dhugaan. Kana booda garuu inni sabaaf lolee gumaacha inni gumaacheef waan inni ta'een gareen qabsaa'otaa hayyuuni goota keenya jechuusaa isin beekuu dhabuuni tokkoffaa dagaa majuulummaa isaan kennu wallaalummaa isaan kennu isin beekuu dhabuu jechuun lammaffaa kanaafuu amma deebiin nuu ta'e isin beekuu dhabuuni hin qabu jechuurraan fudhannu waan ta'eef namni hin beekne namni akka keessanii danuu isaa jira. Hin qabu hin jenne mootummaan ragaa kenneef jiraan jedhee man. Kanaafuu qabsaa'ota yookaan immoo mormitoota mootummaa gita bittaa diduudhaaf ofirraa qolate hunda mootummaan ragaan kennuuf silumattuuyyuu mootummaan gareen inni ragaa kennuuf garee isa deeggaruu fi garee ofii isaatiif gootummaa isaa amaneef kenna. Salaam alaikum. Garee akkasiitiif kenna. Kanaafuu inni kun immoo mana keetii sirreessi Amiir. Modereetara funaan ijoolleerraa adaban qaban hundi jiraatu. Sirreessiiti amma waa'ii dagaa akkasin dhaabdanu barbaadeetani waa'ii dagaa akkasin dhaabdanu amma gootummaa dagaa irratti wallabbii hin qabnu koloneel gootummaa isaa wallaaluun immoo inni gootaa miti jechuu yookaan immoo sabaaf hin qabsoofne jechuudhaan fudhannu waan ta'eef isaanis ani hin beeku jedhan malee miti namichi kun akkana miti dadhabaadhaan jenna inumaa ragaa dabalanne ragaa maalii akka duraan wal beekanu duraanuu asmaraa keessatti akkamitti qabsaa dhufuu isaarraa fudhanne waan ta'eef kan saalamuutti hin deebiina namichi akkuma biyyitti gandi isaatti isa beeku sabni isaa isatti beekutti waan ta'eef isaan immoo beekuu dhabuun daraan qabu waan ta'eef yaada gabaabsaa utuu deemtanii baay'ee gaariidha gara yaada cuunfaatti utuu deemtanii dubbiin seenaa asirraa'u yaanni amma kiyyaan bal'isee kaase gabaabsee utuu Alex waan sanarraa deebisee jennaan cuunfaa walitti nu guduunfaatu deemtee bareedduudha Amiir. Ayyee galatooma daqiiqaa sadii duwwaadha. Galchi dhiifama wajjin Amiir Abu Maahiriin ol galchi. Abu Mahir? Abu Maahir tokko barreeffate. Ayyee tokko barreeffanii galchi. Kiyyaan kan inni na gaafate ani Jalan Galaniiru kanaa miti Abu Mahir? Isaan kan Abu Maahir. Jira waa hojjetaan dhaggeeffadhaan. Ani seenaa isaanii kan isaan nutti himanii fi kanan qoradhee ragaa qulqulluu argadhe waanan qabuufan morme. Waa'ee jireenya dhuunfaa nama waa'ee seenaa jireenya dhuunfaa nama dhuunfaa dubbachuun barbaachisaa ta'u. Maaliif indee gaafiin na gaafatan deebisaa jira. Daldala naasofsiisnaa bakka. Maaliif waa'ee kan kuwaasof taa'e? Nan jee qabu kan inni daldala naasofsiisnaa. Akka na jaallatteedha. Indii ayinat fikirii yaa dandee kane. Muutii qabadhaa ka Abu Mahir. Raawwanii kennaagaa. Raawwanii kennaa dubbadhaa. Kololeen kun yeroo inni dubbatu maaliif jala dubbatu garuu waan goonu yeroo tokko Amiir seerri manallee haa eegamu. Lammaffaa kololeen yeroo namni seenaa amma kiyyaan waan bareeda dubbate haasaa akkaataa naannoo namni biyyarraa haa baru waan akkasiisan yoo kaasan hin barbaadu kololeen. Yoo namni biyyaa namni sabaa waan karaa qaxitaa muyuutii yookaan namni qabsiisaa yookaan immoo horfaa wal eeggadha yookaan akkanumaan taa'aa oolu. Ilaa namni biraa immoo darbee waa'ee ajandaa naannoo irratti baname miti ajandaa irratti baname jennaan utaalanii bu'anii jala taa'anii caqasan ammallee immoo yoo namni biyya isaanii haa dhufu namni ganda isaanii haa dhufu yoo jedhu hin barbaadan isaan akkam godhan. Akkamitti walgalatti carraa kennitanii fi Aleeksiin dubbachiisaa jirtanii Aleeksaa xumuruu. Achi kunneen isin gaafadhe koo gaafii isin fayyadudha koroneel ammoo wanti isin beekuu qabdanu egaa seenaan koroneel soba ta'ee akkamittiin iyyee feemasoonni godina Jimmaa seenaa koroneel amananii seenaa isaanii maalani isaati meeqa miyuutii qabadha bakka anarra faanaasaa bakka asinaboo
irraftu irrafiniiti gaafin keellessi deebi'u malee. Yookaan na xumursiisaa ka bakka gaafa namni dubbatu nama jala dubbachaa. Ati waa'ee koo naasaa inni biraa haasa'u. Nanaasaa waa'ee keessa naasaa waa'ee koo ati qosaasaa namaati. Naasaa waa'ee koo. Alessa waa'ee keessa ni naasaa waan silee. Nanaasaa dubbinni godhee naasaa. Indee. Inaasofta Alestaayee akkam baane waa'ee koloneel kanaa sirriitti irra geenye jira. Anamni Muitiin qabina. Abu Mahir, Ustaaz Abu Mahir taraan siif kennamu. Taraa eeggadhu daqiiqaa muraasa dhiyoo galte waan ta'eef taraa eeggadha haasaa. Aleeksi xumuru. Aleeksi carraa kennaafi baallaa xumuru. Aleeksi haa xumuratu hamma isaan jala ta'anii dhaggeeffataa jiru waan ta'aniif. Jaalataa yaa dhaggeeffatu namichi kokkee qabameera ta'uu fadhales. Okay, ani gaafa namni dubbatu nama jalan dubbadhu. Ammas taanaan jaarsa kana wajjiniin an walitti bu'iinsa dhuunfaan qabu jamaa. Seenaatu dabaa jira. Seenaa sobaatu dhalootatti lallabamaa jira dhaabbachuu qaba. Miidiyaa irratti dhufanii dubbachaa jiru waan ta'eef ilaa ani seenaan sobaa waa'ee goototaatiin wal qabatee, waa'ee daangaatiin wal qabatee, waa'ee waraanaatiin wal qabatee kan nuti evidensii dhiyeessinee soorsii bakka dubbisne barreessaa wabii dhiyeessinee dubbachuu dandeenyurraa faallaa kan ta'etu dubbatamaa jira. Dhaloonni informeeshinii faallaa ta'e qabsiifamaa jira waan ta'eedhaa fi seenaa akkasii lallabanii faayidaa argatanuuf jecha dhaloota dogoggorsiisuun dhaabbachuu qaba waan jedhu. Aan amma waa'ee daangaa miti, waa'ee bakka dhaloota isaanii miti, waa'ee gandaa miti. Mucaasa beddellee maaliif waa'ee beddellee dubbachuu hin jenneen? Angaafa jalqabaa kan nu irratti wal qabne seenaa waa lama. Tokko isin erga bara Hayilasillaasee bara Minilik jiraattanii waa'ee seenaa lola bakkee ganjii natti himaa. Tokko lama hariiroo abbaa Jifaariif waa'ee Minilik irratti kaasneetu. Dhimma waraana saambee natti himaa, seenaa isaa natti himaa jennaan waraanni saambee saaksiidha. Seenaa afaaniiti, seenaa sobaati, hin beekanii. Namni bara Hayilasillaasee bara Minilik jiraate akkamitti lola Jimmaadhaa fi Iluu Baaboor gidduu matoo kiiloomeetira 100 wayii bar akkamitti sana utuu hin beekin Kooriyaa deemee bakka kanaa deeme jedhee gaafii gaafannaan ati diinadha. Waa'ee kee sababan dubbachuu dhiiseef iyyuu ana diina godhattee jedhamtu. Tokko inni lammataa Dagaadoon la gooton bara 1983 miti biyya keessa abaawoon kan inni bahee Eertiraatti gale. Akkasuma akkas miti. Dagaadoon bara meeqaati kan inni wareegame Eertiraa hom deeme. Kunis seenaa sobaati. Seenaa sobaa akkasitti hin qabatin ammas. Eertiraa abaawoon Eertiraa kan inni deeme bara 1983 booda. Bara 1991 booda jechuudha. Dagaadoon yeroo sana biyya keessa ture yoom deeme Eertiraa. Kunis seenaa dabaati. Qabachaa deemaa alaa kanas ammuma hin qabadde ammoo hin dhagayan. Kanaafi ani miidiyaa kana irratti dhufanii seenaa sobaa gaafa haasa'anii ijoollee biyya rabaa seenaa biyya isaanii seenaa biyya ishee jaallattu seenaa biyya ishee dhaga'uun itti tolu gaafa dhageessu gammaddurraa birriitu funaanamaa jira dhaabbachuu qabaadha. Kaayyoon kun jalqabaa kanan dhufeef. Waa'een gootummaa isaanii, waa'een loltummaa isaaniitii fi waa'een makalaakaa deemuu amaddiin aggaaroo wal fakkaataa ragaa quubsaan qabnuun jedheen. Amaddiin aggaaroo an qabsaadha ani dhaabbadhee loleera nuun jedha yeroo hunda takka ragaa argine hin beeku. Kan isaaniis akkasuma ragaa quubsaa nuuf fidanu akka isaan waggaa 120 taane maatii irraa finna nuti. Ollaarraa finna firarraa finna ragaa qabna. Qarshii ijoollee irraa akka isaan fudhatanu risiitii maxxansii jennaan amman fidee maxxansaan risiitii maqaa isaaniitiin jiru. Feekiidha yoo jettan iskaan gootanii ilaaltu keessoodhaan isin ergaa. Indee kana jenne malee nuyi akka dhuunfaatti ganda koo faarsuu qabdu ganda koo dubbachuu diddanii nu warri ganda akkanaa isin warra ganda akkanaa hin jenneen. Seenaa sobaatiin afuufamaa jirra. Dhaloonni kanaan dogoggoruun qabuudha. Malee waan irratti wal geenyu hin qabu. Bakka duwwaa jira. Bakka duwwaa jira. Amir bakki duwwaan jira ambuin. Okay.
yookaan mormii Amin kamu dubbii gabaabduun dheeressu. Abumaayiri carraa kenna amma. Ilaali anis waan biraa keessan seennu koloneel kana wajjiniin yeroo hedduu gasti namoota tokko tokko Amiir bakki duwwaan jira wal galchi isaaniin koloneelii wal galchi. waliin haasaa Lala jira iddoon hin bu'in Abu Masud. Abu Masud. Abu Masud tureet. Hin bu'in. Bakka duwwaa jira. Bakka duwwaan jira. Koloneel hin gadda harkisaani. Harkisaani koloneel hin muddiin. Guutuu kenni kun wal galchi isaa. Abu Maayir yeroo haasoftu akka taasiftu amma carraan keeti fakkaata. Abu Maayir dubbadhu garuu wanni nuti ajandaan nuti baay'inaan xiyyeeffannoon keenya walitti kan waa fiduu fi seenaan dabaa dogongoraa jira haasirraa'uudha akka inni hin babal'annedha xiyyeeffannoon keenya. Kanaafuu irra hedduusaa gara araaraatti waan fiduu fi seenaa sirraa'u qabu nu sirreessaa dubbadhu. Abu Musaab isaaf hin miti dhiisa. Laki as jalatti dhaggeeffataa turen iyyi bakka Alestaayyee dubbate sana irratti dabalata wayii waan qe'ee keenya waan ta'eedhaaf wanni akkasii sirraa deemuun bareedduudha isa jedhu irratti itti guutii haasaa Alestaayyeeti malee haasaan dheeressu. Tokkoffaa waggaa 120 sanaa ol himatanii inni kun akka kijiba ta'e namoota ollaa bakka isaan jiranitti nama haadha isaanii beekuu infinnaa qaxaroonuu qaba. Haatii namicha koloneel kana ni jiranii takkaffaa. Inni lammataa waan isaan dubbataa turan guutummaan guutuutti bifa biraatiin calalamee lafa kennee qophoofnee jirra sagantaatti nuu qaba. Seenaa kijibaa isaanii maa jiran Alestaayyee inni kana amma wayi tokkoof an ol galoo ji'a addaan dhaabee dagaadoonee Eertiraattan beekaa isan jedhee qoykaa please Eertiraattan beekaa kanan jedhee bara 1978 dagaadoonee kanan beeku. Kiyyaa eenyutu buuse? Kiyyaa jabalee nu buuse Amiir deebisa. 78 dagaadoonee beekaan 78 hanga 81. Harkisaani. Illa gaa'irta Amiir. Sila waan inni jedhe dhageesseetta miti. Kanas kijibaa baraa jedhe. Bara 1978 amma 1981 ittiin beekaan dagaa. Qayyikoo kabulla gabbaa biyyoota wiza machaa waraana sana irratti hirmaatee waraanaa ture Eertiraa keessatti saala Uraajjaa keessatti han beekaa. Kiyyaa harkisaa kiyyaa deebisaa. Qaasimaa kan jedhamu tokko jira. Amma Qaasimaan sun lubbuudhaan illee jira. Ilmi isaa ispoortanyaa ta'ee jira. Jarri lammanii Yohaanaa Saxxammaati. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaati. Dhufnee godina Jimmaan jedhamu inni sana Iluu Baaboor jedhama. Amma namichi kun anumti dogongoree waasa yeroo nan jedhee asuma irratti ani siiduma jalqabarraa jalqabee. Eertiraan bara meeqaatti kan siin biyya taate koloneel? Eertiraan bara meeqaatti kan siin biyya taate Eertiraa jedhamte? 84. 78 gaa fudhatte 87. 78 dagaan innuu siinaan Eertiraa keessa hundi keenya iyyuu yeroo jinnu. No. Ishee amma addanaa baasa. Isinii 1978 Eertiraatti wal barree jettan Eertiraan biyya taate kan seenuun waraana dargiiti. Aleeksi siin gallee waraana dargiiti koo jarri lammanuu waraana dargii ta'aniiti. Waraana mootummaa dargiiti. Waraana mootummaa dargii ta'eetii dhufe. Milishaa ta'ee hin qabamne, beeraawii ta'ee hin sarbamne, madabanyaa taraaraa kifla xoorii 18ኛ taraaraa kifla xoorii kee 35ኛ immoo 38ኛ birgeedii keessa ture mucaan kun. Achirraa qabeetan beekaan. Eddanaa asirra galee immoo deebii tokko wal argineerra. 84 ji'a naasee keessa kiramtii wayii keessa argeera. Ijoollee warra achitti beeku hunda jaraayyuu argeera. Ammas lubbuudhaan jirani. Kana fayyaa dhufanii akka warri dagaadhaanii goota jedhanii akka jarina jibbuu jedhanii Eertiraani kaleessa dhaqe. Eertiraa inni bara Eertiraa keessa Oneeg dhaquuni dheengadda erga mootummaan wayyaanee Oneeg irratti fincila Kamaal Galchuuti kan ijoollee adda bilisa baasaa uummata Oromoo kan fudhatee adeemee jedhe. Zaakaraa Zaalaa Ambassaatiin inni kaleessa. Uletti shiimoo minaaminiidha. Warra achi deebi'anii dhufanii jedhan amma jiranii sana keessa jarri kanaa wajjin erga Eertiraan bilisa baate jette waraanni achitti baqatee kan ture jedhee deebi'ee mootummaan bilisiginnaa deebi'ee aggalchee jennaan kaan hojii mootummaatti galee
kaan immoo deebi'ee oonegummaa isaatti kan galanii jedhan jiru. Garuuti ani kan na dhibu nama tokkoon ennuma yakkamaadhaa dura buufne hin jennu amma murteen itti kennamutti. Kana ragaadhaan dhaabbatanii feekii jettan nama ragaatu dhaabbatee naa wajjin haasa'aa jira inni jedhamee hin gorfatee dhufee jedha namichi kun. Asuma irratti wanti hubatamuu qabu namichi kun jibbaa qabaachuu keessatti yoo namummaa qabaate yoo ilma tikkilenyaa akkuma amma jedhu kana seenaan fuuldureetti habahu jechuu yoo sammuu isaa keessa jiraate ragaanuu fidaa ragaa barreeffamaa beellamni qabame ammas hin deebi'ee dhufa 19 akkasii amma deebi'ee dhufa isa buusinnaa buufame amma deebi'ee dhufa isa buusinnaa buufame finfinneedhaa ka'ee kaleessa hamma nufee magaalaa Jimmaa galutti misiikoo waa biraa hin qaamuu bisaan maal namatu na gaabbasaa dhufe iddee kana ga'e isin namacha sasinaadhaan nu beeknuu jedhan ani immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin akkuma inni jedhee geejjiba natsaan qaba an kaffaltii geejjibaa hin qabu xayyaara waggaa keessa si'a 4 tolan deema waggaa tokko keessaa deebi'ee 4 hin deemu namni magaalaa Jimmaa keessa jiru na beeka guutuun isaa karaa kan naa wajjin adeemaa jirus na beeka tiraanispoortii hin kaffalu kaarni geejjibaa kutees hin beeku muradhees hin beeku dheengadda yeroo kaarni geejjibaa fidadhaa jedhan ankoo bilisaa hoo jennaan barbaadaa fida barbaadeen fidu waan namni ittiin Jimmaan ka'ee dhufu naa kennaan jedhe isin tola waan deemtanuu fi hin kennamuu jedhame warra geejjibaa wal gayyaa deemanii jedhan irratti anis immoo dhugumaa marrumaan keessaa kaaseen isin itti himaa jira sana maarsuudhaa jedhanii haasa'anuus miti kana haasa'aa jiru waa'ee dagaadoon amma sarara deebi'een isin itti himaa dagaa zabana mootummaan dargii jiru bara 1978 namicha qaxaramee dhufe 18 taraaraa kifla xoorii keessa jira waraana madabanyaadha malee waraana milishaa miti waraana beeraawii miti gootummaadhaan moora gaan kennameefii jedhee ani hin beeku wanta hin beeku hin jiru achitti immoo waraanachi keessatti immoo cimaadha kifla xooriin isaa laaqee xoor meedaalii 5 shallaamiidha kutaa waraanaa inni keessa jirullee cimaa ta'uu tan beekaanii akka dhuunfaatti kana hin jenne amma namichi kun jechuudha addeebisee laggasaa wagiitii hin kennamne barraagaan garuu gootanni. Egaa kanaafiyyuu ani immoo egaa hin beeku geejjiba buusii kadhate saninaan jedhee anoo nasaa tanaan ispoortiin qaba namootiin koo hin dhagaa nama 707 sila manni kun ennuu nan dhufuu nama 5 aluman dhufee as galuu namni gara nama 700 nama 600 ga'e iddoo biraatti akkana namni danateera garuu namni akkana illiinaa kan koo cabsu akka mana isa kanaan jiru kolfaan dhufee itti galaa majammaraa gaafan dhufu xabaafan dhufee achi namitti daddanatee dhufee jennaan nama saasa'uu jalqabee buusii buusee rijaal kadhataadha birrii 18,700 nyaataa kadhataa kadhachuun nawriidha qaamumti seeraa gadi namannisu uffannaa kan uffattee magaalaa keessa deemuun wanjala waggaa 7 nama eegsisa tokkitti asan dhaabootti sheernaa godha uffata irratti isinuu amantanii turtanii 40 wayinaa bu'ee jira jettanii miti duratti aan hin kadhanne kaa ofiin buuse fedha isaaniitiin asitti Amir Abu Mahir Abu Huraara akka jedhe Jimmi akka jedhe yeroo dubbiin afaan isa qabee jedhe xabiyaan Jimma habulu jedhe Jimma wanti inni gaarii ta'e dubbii nama lama wal lolanii jedhan dildila irratti walitti dhufanii jennaani inni sila haaloo qabe jedhani morma isaa qabee jennaani maal eega wal loluu ta'e kottu kachi ceenaa silaa ta'e iyyuu immoo buusaa gamatti illee kan qabdu lama taanee baduu keenyarraa jedhee fudhatee kanarraa fudhatanii Jimmi habuluu jedhani Abu Mahir hafuuraa baafatu Abu Mahir amma yoo dubbiin nu argiteeta ta'e namni adamsu wanni sona waan jedhan qaba akkatti deemu wayii qaba yoo waa sooku wanti barbaadamaa jiru mirgaan galuudha wanti barbaadamaa jiru mata dureen keenya jalqabaa buusii yaadaati yaada araaraati waan ta'e walitti fiduudhaaf waan ta'eef nuti koloneeliin zaata isaaniis hin barbaannaa yaada isaaniis hin barbaannaa seenaan immoo sirraa'uun immoo nu qofaaf miti dhala dhufuu fi dirqama keenya seenaa keenya ofii balleessine taanaan immoo dhala dhufutti immoo maasiyaa biraa dhalaan dhalatti dabarsinee deemuu ta'a waan ta'eef wanni sun akka sirraa'u irratti godhamaadha kanaafuu dubbii arsiis turtanii Abu Mahir tureera anis arsiin ture akka jettu arsiin mammaakte dubbii bahan dhoowwanii gala dhoowwan malee jetti dubbii yoo baafatu nammo irraa haambifataa kun hin sirraa jedhaati baay'inaa walitti siqaniiru amma yaanni Aleeksi dhiyeesse namni danuunuu dhiyeessuu dhiise mala yaada kana of keessaa qaba yaanni seenaan koloneel haasaa jiranu
seenaa dabaluus qabu hirrisuus qabu yaada namaati waan ta'eef waayii miti obbo Mallas akka jedhaa turani maa keenya matsaaf qudduusii miti yoo biyyaan taane yoo sirriin taane numa sirreessina deebinee jedha waan ta'eef sanalli sirraa walamansiifnee waan hanqatetti dabalannee waan dabalame immoo harcaafnee sirreeffannaadha waan ta'eef Abu Mahir hafuura baafachuudhaaf utuu daqiiqaa murteessitanii kennanii fi innaan hafuura baafatee ka'ennaan gara xumuraatti deemtanii amma sa'aatiin baay'ee isinitti lakkaa'eera hundi keessanii jechuudha. Abu Musaadii fi murti guutuudha carraanaa kennaa fi takkaa dhiifama waliin taraadhumatti dhufanii yaada qabaa nama cal'isu kana keessatti hin beekamu wanti isaa nama bilchaataadha jarri kun lamaaninuu Abu Mahir illee akkasumatti taraadhumatti. Duraan dursa Abu Mahir raabsuu dhufan an beekan. Ales Abu Mahir sitti Abu Mahir raabsuudhaaf dhufa warra raabsina fardi. Koronel namni yaadichi isaanii bareen ture. Koronel mana kana manni beektaa gadabiitti godhuu qabda wanta itti godhuu qabdu manni beektaa. Abu Mahir hidhii lama jira lama keessaa isa kamiin akka ta'e jedheen beeku malee Abu Mahir tokko anaa wajjin wal lolaateenya. Waya Koronel. Ana kaakayyuu keessanii adda nasaan akka jaallatan dubbadhaa. Ila dhiifama waliin namoota dubbii walitti deebisan osoo hin taane warra yaada bilchaataa qabuu fi yaadichi kun akka walitti dhufuu fi akka xumura godhatu nuuf kennu nama jaarsaati. Isinii galaami murti guutoo fi Abu Musaadirra. Abu Mahir mormaadha waan ta'eef jennaan dubbichi garuma sana nu oofanatti fakkaata waan ta'eef murti guutoo Abu Masuud carraa isiniif kenninu. Murti guutoo dubbachiisi. Dubbata yaada kennaara. Okay, assalamualaikum. Akkam jirtan dhaggeeffachaa ture by the way. Amma namni kun jalqabarraa akkana hubadheetti umriin kiyya 120 jedhee egaa inni an umriin kiyya 120 jedhee umrii isaa kan beeku isa ammoo maaltu jira seenaa isinii himaa jira. Alex illee waan qaqqabate wanni Alex gaafataa jiru wama dhugaa siluma gaafatamu waan ilmi namaa tokko tuuna ta'elleedha carraa harkadhee gaafadhu. Maaf gaafatamaa miti nama guddaa akkuma nama guddaatti gaafatan. Ijoolleen kun lafuma ka'anii miti amma gaafii akkasii gaafachuu fi waltara barrabbii komantii kana dubbisaan ture kan kaasaniif yaada nama hundaati. Namni kun akkan hubadheetti dhalataa jimmaati miti inni. Maa ganda inni itti dhalate sawwa inni qofti dhalatee jira. Maa seenaan isaanii mamu? Obsaa kaasin. Seenaan isaanii mamu? Namni naannaa sanii hin jiru. Namuma naannaa sanii akkuma amma isa fiddanii asitti teenyee haasaa jirru kana namuma naannaa inni itti dhalatee san nama tokko kan biraa nama sadii kan biraa kan inni hin beekne bilbilaan dubbiftanii ganda sanirraa bilbila fudhattanii namni ganda inni itti dhalatee miidiyaa kanarra namni tokko hin jiru. Ganduma sanii yaamtanii fiddanii gaafachuudha bar seenaa isa kana. Otuu inni quban qabaatin nama inni isinii fide otuu hin ta'in waa'ee isaa baruudhaaf jechuu kooti. Hagaan nu badheetti. Kanarraaf egaa umrii nama ammalaa ijoollee maal isinii beektaa hagaan argetti umriin nama tokko fuula laallamee hin murtaa'u. Adeeroo Qamar Yusuf umriin isaa 76 namantani amma kana. Amatoota waggaa 76. Yusuf Qamar Yusuf waxaatumaan akkasitti burraaqu kun. So umriin akkasitti murteessuudhaaf xiqqishoo nama dhiba. Kan biraa eega inni nama guddaa namni kun hagan laaletti. Naa godhaayyuu jee otoo godhameef waanuma asirratti namni kun nama afaan Oromoo sirnaan dubbataati jiru. Nama guddaa dhalleedha. Waan akka bilbilaatiif waan akka 10,500 walii kannan kana asirratti namni giiftiidhaanis walii kannaatuma jira. Utuu harkatellee waan agas badaa nama miidhuu miti. Seenumti inni dubbatu kun dhugaa ta'uu malee kanaa olillee hin godhamaaf sii galee nama guddaadha. Hoggaa nama guddaa ta'e yoo umriin sun 120 ta'uu baate iyyuu namni kun umrii abbaa keenyaa numan ta'uure yoo dogoggoruu baadde umrii isaa utuma 120 san ta'uu baate iyyuu. Kanaaf akkasitti akkaataa itti walitti dubbannu kanarratti sirreeffannee kan isaa immoo isaan faa fuulletti haasa'uun xiqqoonutti ulfaata haa ta'uuti maal goota beektaa amiirati amma eessatti dhalatte gandi kee eessa eenyufatu si beekeettee isa gaafattee ganda isaa sana gabartee namoonni naannaa sanii miidiyaarra waliin jirru baay'eetu jira. Achumaa gaafattee seenaa isaa kana qorattee waggaan isaa kun dhuguma haganaa jettee gaafatta sii galee. Murtii guutuu asirratti adeemsa murtii guutuu. Eshi. Yaada ati kaafte kana sa'aatii dheeraa gaafannee yeroo namni ganda isaanii haa dhufu jedhan nama arrabsanii asirra laayif irraayyuu ni bu'an ture. Sun hin hayyamnu gaa. Yaallee turre waan akkasii. Guddiin dhufeera jama. Maali obbarus ani ergasii waan akkoo isiniin haasa'u.
sana innuna naanaa qursii nyaachuudha jedhee dhuftanii an takka bakka itti dhalate gossee hin beeku obbolaa nama 16 qabaa. Nama 16 kana keessa namni 3 aanaa toobbaatti dhalannee jedhee imaan jira. Tobbaa naannoo guuma jedhamutti dhalatee. Akkana gootu laa ijoo akka nama miidiyaa kanarra jirutti akkas gootu laa. Aanaa eessatti dhaladhee? Aanaa guuma. Muutiin godina dhiisaa ka. Dhiisaa muutiin godina. Warra muutii godina. Monitara keessa sirreessi ati immoo. Haafisi nama jedhamu kanallee ajalaa muutiin irraa godila. Irratti maaliif tokko qabdaan? Dhaggeeffadhu. Nama zim jedhee mana keessa. Aanaa guuma ilaa obbolaa nama 16 qaba. Assalaa muutiin gootanii hamma namarratti muutii qabdan. Akkana goona laa. Waan gootan. Dhaggeeffadhu maal guutu. Ani obbolaan kan abbaan kan koo obbolaa nama 16 qaban. 16 keessaa hangafti ana. Nu namni 3 toobba itti dhalanne. Nama 13 afanii jedhanii an kanumtan jiraachuu jidduma jaraa dhaqee argee jedhee bara 1951 biyyatti deebi'e. Eessa jiru jarri keenya jennaan sababii ati Xaaliyaaniidhaan loluuf jettee biyyaa baatee jarri keessan erga biyyaa adeemanii sigimoo aanaa sigimootti galanii hadha waggaa ammanaa jennaan iyyaafadhee dhaqee maatii kan koo arge. Kanaaf immoo obboleessi kan koo quxisuun biyya sana keessa jira. Obboleettii kootu dhiyeenya duute malee. Obboleessi kan koo quxisuun macarrashaa irra dhalatee jedhee sammaaniin kan jedhamu hamma jira. Kana jira. Fagoo aanaa guuma'ee jira. Gaanjimmaan hin jiraadhaa manni kan koo jimmaa. Toobbaa ganda kam? Toobbaa guracheen. Okay. Ilaa sadacha luuccoo sanyii achi keessaa qomoo barbaaddanii sadacha luuccoo kan dhiyoodhuma na qoratanii mana kana dhufanii na dubbisanii anaa wal baranii bilbila koo fudhatanii barsiiftuu miskuu kan jedhamtu haati si dhuftee mana kan koo dhuftee abbaanis illee mana kan koo dhufanii na baranii du'e jennee taaziyaa teenye irrallee jedhanii kunoo mana kanatti dhufanii manuma nama jiru kanatti waggaa tokko ammallee waggaa tokko yeraa miskuu jarri. Galatooma kolonel gaafii qaxxaamuraa isin gaafachaa deemna. Sigimoo ganda kamitti dhalatte isin? Sigimootti hin dhalanne ani. Toobbayi sigimootti kan dhalate obbolaa qoota. Namni 800 fi namni 900 jiru kuna keessa amma ganda inni jedhe kan namni beeku hin jiru. Namni naannaa san manguddoo naannaa san jirtu jiru beeku hin jiru karaa gabaabsuu hin dandeessanii bari jiru. Amiin moo amiin? Abu Mahir. Lamma dhiifama guddaa naa godha. Anis warra guumaati. Tola wanni jedhinaati. Sagantaa qabadhaa ifaan na baasaa jira. Jaarsa nama ollaa isaatu ajjala jira. Nama jiruu jedhamu ol seensisi. Ifaan na baasaa jira. Jiruu ol galchaashi. Abdi nabsoon kunillee gaafii gaafataa ture. Obsi kaa gurti guutu obsime. Ilaala amma wanna kana akkuma sabaattuu waan qabdaniif qabdan. Nutis immoo qabnee jirra. Warra safaraati. Isaanii wajjinis yeroo dheeraa wajjiniin haasofneerra. Sa'aatii dheeraa qabannee waliin haasofneerra. Naanaa softee moo nu arrabsi? Mana Amaditti wajjiniin haasofne koloneel. Maal taate ilma maaliin jennee ati maqaa Tigiree wayii kan natti moggaaftee dhamiti ati? Tole waa'ee sana dhiisaa. Abuu Maahirii baran. Abuu Maahir. Abuu Maahir suma Abu Nawaas. Dhalataa gaatira. Dhalataa guumaa gaatira. Gosti kiyya agaloo. Ani ati kiyya sadacha jennaan ani sadacha naan jettan. Ana galoodha yoo man siin jedhe bu'aan agaloo miti an sadacha luucoodhaan sanyii koo. Ani mataa kootiin ani sadacha luucoodhaan siin jedhe ata galoodhas naan hin jenne. Nama naannoo isaanitti jettan san ani eessuma sadachaati. Amiira monitara naa kan abdi nabsoo ol baasi yookaan amiira. Eenyuun jettanii? Abdi nabsoo ol baasi. Laal muitii qabadhaa koloneel. Koloneel muitii qabadhaa. Isin eessuma kiyyaayyuu meemeenatta sodeessaa gaa isiniin jedhee mana Ahmaditti. Maal ati hariiroo ati kan koo hariiroo sanyiinis hariiroo ati ata naagaloodha jettee yoo maa waliin maqtaa? In jarjarina. Maazarii keessaniyyuu isiniif finnaas irratti. Tole. Haadha sindeessu. Maazariin isaaniin jirani Abu Maahir. Ni jiran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
maal kun rabbii jedhaatitti ilaa ba'an jira lamuun deebi'u mana kanattis lamuun deebi'ee hin akkam baane koloneel. miti ka haadha isaa jedhaa jira. Yoo baate dubbiin isinumatti galti. Amma finna. miti ka ishii meemee haadha isaan fida jedhaa jira. Mee fidu meemee haadha kan koo meemee. Jiru wal galchi jiru as jalaa wal galchi. Nama shabaka qabu. Jiruu lakkoofsa 5 barreeffadhu jedheen. qabdan. Imbuina kalkalallee toofi jennaan Imbuu annan ta'a daddeenna kun qabu irabtiidha. Irabtiidha arraqeen jira jimmaan hin jiraam. Finfinnee miti. Isin jalaan bu'ina maaliif jennaa yoo buutan dubbichi isin norkaa fakkaatti waan ta'eef jennaa. No imbuu lakkee haadha waan imbuuf hin qabu garuu ennuun immoo haadha isaan fida jedhu waan ta'e natti dhaga'ama gaddatu natti dhaga'ama. Haadha kan koo haadha waggaa 70 duruu duute naa fiduun isaa jechuudha. Hin gabbinaasin. Lakkoofsa 5 barreeffateera jiruun ol galchi ol laataati. lakkoofsa 5 barreeffate. Miirri argaan jiru. Jiruu ol galchaa warri moditara yoo arginu. Moditara naatu argaa Jiruu jira irra jiruu deebii lammii jedhama. barreeffadhu. Koo ekaash simattuu achi kenna rakkoon qabu. Obboleessa koo ta'a laata yaa rabbi jiruun kun jiruu kan jedhamu Jiruu obboleessa barreeffadhu lakkoofsa 5 badeerasi. Injira kunoo jira argaan jiraanu. Qabee shimuuri. Galchaa jiruun jira galchaa jiruu lamu jireenya isaa ta'u kottu yaa hoos obboleessa koo taate. Mee kottu waa'ee koo natti himi. Obsaa isin dhufu. Murtiin kenneefi moditara. Laanaa kan inni jiru ani argeera kunoo taa'aa jira lakkoofsa 5 barreeffatee. Abu Musaa dirra jira Abu Musaa. Bakka seenee jira. Seera jiru. Jara keenya akkam jira gaafa Koloneel isinillee muyuutii qabadhaa. miyuuti qabadhaa jara keenya akkam gaafa Oromoo. Oromoo akkam gabaabinaan jiru bagana gaannufte salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gabaabinaan yaada calallii seenaatti jirra tuma seenaa haasofnu namni xabiyaarraa yeroo seenaa haasa'u kana kun sirrii miti atuu kana katabde waan akkasii jedhama waan ta'eef mata dureen irra haasa'aa jirru seenaa guutuu gootota biyyaa akka waraanaa namni jabaa waan nu keessa jiruu fi akka naannootti dhalatanii fi akka seenaa naannoo isaaniitti immoo seenaa mootota shanan gibee fi waan darbe keessa haasa'aa jiru kun asirraa jedhaa walitti qabamaatumayyi namni isaan beeku namni jabaan namni naannoo hin jiraata jechuu Abu Mahiris dhufee naannoodha ani geeraadha baray ani Toobba irraa daqiiqaa muraasa ganda Dr. Muhammad Saaliitii oli kan koo baraa jedhama Toobbaarraa xiqqoon ol siqa baay'ee quban qabu jechuu kooti Abu Mahir immoo gaatiraadha isaan maatiin kiyya naannoo Sigimoot jedhanii ani Toobbaattan dhaladhee ganda Uracheetti jedhani waan ta'eef jiruun ollaadha waan ta'eef jiruutu ibsee himaa jennaan amma ati yeroo himtu akkatti wal beeytanuu fi akkaataa dhaloota isaanii kunis akkasii barakkanaa kaafnee wal beeynaa waan jedhurra akka haasoftuudhaaf jiru yooni sirreessine ta'e amiir sirreessii fi dabaliif haasa'u nam tokko jala haasa'ina yoonni dogongoraa haasa'e nam tokko muyitii ittiin banatina yoonni sirrii haasa'es yennan ni fixatee ka'e kun sirriidha kun sirrii miti malee afaanitti haasaa wal qabuun mallattoo hidhinaate waan ta'eef nam tokko harkatti akkan dubban. Okay, fayyaa talakkee ibsa dheeraallee barbaadu beekee. Ani obbo Rijaali kan hin beeku eega isaanii waraana dargii beeraawii witidirinnaa dhaqanii deebi'anii hin beeka ogguu isaan deeman ijoolleen ture garuu isin eessatti dhalattan bakka itti dhalattan keessatti lakkii isin achiin isin mee dubbii asifachoo afaan waliin hin beeka Rijaaluudhaan akka gaariitti wal beennaa Rijaaluun umriin himatu kun sanas miti obbolaasaa Rijaaluu obboleettii tokkoo fi obboleessa tokko qabdu obbo Rijaalu subaa kellaa keessaa dhugaadha koloneelummaan kun akka inni itti argame obbo Rijaalu akka nutti beennu waraana wotaaddara dargii turanii dargii gananii gaba wayyaaniitti dhaqanii harka kennatanii achis wayyaanii basaasanii as deebi'anii shaabiyaattis kennatanii acharraa as deebi'an badhaasis kun acharraa guurame jechuudha kooriyaa miti isa kooriyaa kana akaakayyuun isaanii iyyuu waan jiran natti fakkaatu. Obbo Rijaaluun obboleessa kiyya hangafaa fi hiriyaa ta'uu natti fakkaata. Amma kaawwanni maalii barbaachise akkasitti seenaa kijibaa kana fidanii uummata kana burjaajessuun kan haadha isaanii dhugaadhaan amma lubbuun jiraachuu dhabuu danda'u. Haadha isaaniis hin beeka firoomiyyoo walitti qabna. Uumaadhumarraa obbo Rijaaluun akka inni beekutti nama dubbii waliin dhowwayti. Obbo Rijaalu gaafa obboleessi kiyya hangaftii fuudhu tokko soogidda biyyaa badee ture
soogidda dhabamnaani soogiddaa fi summii gogaa tokko walitti maxxanii fiddanii uummatatti gurgurtanii uummanni dhukkubaan dhume yaadattu laata. Waan akkasii kana ajandaa godhataniitu raasa'utu na ajaa'ibaa jiran. Amma booda waa'ee rijaaluu kaaftanii ajandaa godhatanii irraa haasoftan yoo ta'e isin dalagaa hin qabne yoo mana bifachuu ta'e malee seenaan haasa'amu kun cufti kijiba. Taariitii kan dagaadoonii amma dagaan Wotaadara Dargii yoo ture Eertiraatti wal arguu danda'anii sun rakkoo miti. Kanarraa kaafe rijaaluu nama ajandaati boleesso nama ajandaati nama kijiba sin saalfanne nama kijibatti guyyaa takka illee saalfanne umrii musa nama kijibaa hin jiraatu waan jiraat arrabaa miti arrabaa miti qabatamaa bee arrabaa miti boleesso ilaa inni kun isa silaatu jii waan matee jennaan dhufe namicha sabeddellee waamee jennaan dhufe an soogidda nagaduu miti garumatti waatti nagadan hin beeku nagadees hin beeku agayi Koronel, carraa isin hin kennine qoyaa kan dubbataan jira. Indee arrafama taa'ee dhaggeeffatu malee. Isinii kenna anatu haasaa afaanitti qabee qoyaa kan. Ila waan arrabsoo hin taane waan akkaataa itti wal beeytaniif akkatti iddoo akkanaatitti wal beeyna jedhu. Cuma gitu mana tajam tu anatis, walau mata tajam na amma isini ya nenun barbanne ifa sena kulkullu kani gara tokko ti dabantane abba tokko de gari abba tokko balale fata tuntain geddu galatti sena kulkullu jiru kana kan abban fudatu keessa fudanna nuti mizana qabna mizana raka na barbanne ti ustaz rijalu awwa boleso daga jaarsummaatti jiru boleso waan arga dhageetti sitti mu jira jaarsummaan jiru namni wallo dan quban qabuuti an rijaalu sinitti ma jira waa rijaalu sitti ma jira fudatu yoo fedhe dhaggeeffadhu sinje waliin isaan bakka alaa gosa isaanii manii hima. Aleeksiif rijaaluu yoo walitti araarsuu barbaadde karaa biraa dhaqee walitti araarse. Rijaaluun eenyuu yoona kanaan jettu ta'e immoo kanuma masitti meeqa wanni giddu goleessa jinni jedhamu walitti fidamu tokko hin jiru. Rijaaliin dura isin barree kaane rijaaliin nu barsiistu isin barra ana baluu abaluu jedhama bakka akkasitti mallattee of nu barsiisaa ta'a. Dhaggeeffadha aanaa sigimoo subaa kenna innis anis aanaa sigimoo subaa kenna rijaaluun akka gaariitti beeka rijaaluun nama dhibaa fudhatu. Wallaahi namichi kun ushataamne ante. Mul'atanii viidiyoo nu baatanii isin wal beeytanii viidiyoo baatanii. Mee asaba ulaa fuloolaa baheera laa. Jiru viidiyoo as baatu akkaataa itti wal beeytuu fi bakka itti wal beeytan nu ibsitanii. Hin fudhatanii kana isiniif taa'amoo nan jedhu kun. Bayi ka as bayi. Rijaan dalaga anojiirra hin jiran danda'u waan jedhan kana fudhatanii. In sobda bakka ushataamii in sobda jiruurra jirtu alaabaadhum taati qabattee jirtu kun ati beektaa aniifati kaayyoodhaan bakka jirra. Waan tokko nuti hasibeessuu barbaanneeti. Ani amma isin jidduu jiru waan tokko dubbadhu. Jiru al tokko dubbadhu galatooma. Dubbii jirurraa waan nu baddeen qaba. Taljeetan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef isaan lachuu dubbiin takka osoo jalan dabriin wanni jiruun ragaa nuu bahe umriin isaa kun agas ta'uu baatullee dhuguma kolonelii turuu isaa kan eenyu kan mangistuu kan wayyaanillee turuu isaa teenkiyu kaayyoo itti amanetti fedhu haa ergamuuf fedhu haa waan barbaade godhu yeroo saditti kaayyoo kanatti namni kun bakka wajjinaraala san tureera akka ta'eera kolonel teenkiyu kan lammaffaa akka inni sobu nuu himeera dubbiin isaa nuu binnaan irraa fudhannaa nu bituu baannaan ni dhiifna sun soba isaa. Jaarsa kana nama guddaadha akkana jechuun xiyyaafammoo dhiifama. Egaa inni gaafa sanitti namni bara waraana dargiidha kolonelii ture umrii waggaa 30 fi akkana itti dabalatullee inni nama guddaa akkasiiti jechuun xiyyaamiira. Asirra dhaabbattanii isinis waan hubattanii qabdanii itti uffadha. Ani immoo wanni baruu barbaade yaada kee kanarratti wal taana odoo jara lamaanitti carraan kennin wanti nurratti wal taanu yaada kee kana ta'ee ka'ee nuti borijaalirra maannoo jiruurra wanni nuti barbaanne akkuma koloneel an bakka akkasii tan daladhee gosti koo naannoollee akkasii obboleessa koo achi anachi obboleessi koo achi qubanni keenya achi akkana tan ta'edhani
dura nuti baruu barbaanna obbo Rijaaluu mamaan jiruu kana an immoo abaluun jedhama bakka akkasitti naladhee gosti koo akkana jedhama kanatti tayyanii isaanii wal beekuu danda'e umuriin sirrii shartii miti umuriitti siquuniif gasiquun sirrii miti an odoon naannoo sana ta'eeti wanni hin beeku qabaatu mala kanaafuu nuti koloneeliin caalaa amma jiruu baruu barbaanna jiruudhuma an abaluun jedhama bakka akkasitti naladhee gosti koo akkasii fira koo keessaa nama akkanaatu achi jira hamma sa'aatii ammaa kana nuun jechuu danda'u loqodumti isaanii bareechee nuuf asirraa'u. Yaada sirriidha murti guutoo yaada keessanii miti poroleen isin bira hin jirru isin bira hin geenne isin qabadhaa muuti sagaleen kiyyan jira yoo taate kanuma jiruuti jiruuni mikinaatu osoo nama haati kiyyan jirtu jedhu inni immoo haati isaa hin jirti waanan jedhanatti fakkaatee jedhu. Jiruun hin jenne kana nama biraa jedhe jiruun hin jenne. Haati isaanii. Ishi eenyummaa isaanii nuun ibsaniire jiruun eessatti dhalatee akkuma bumuusaa. Eenyummaa nuuf ibsanu eenyummaa nuuf ibsanu akkamitti isaan beekanii sirriidha. Osoo arrabsoo hin taane afaanuma bareedaadhaan. Abbo jiru. Hayyee jara keenya ani maqaa koo dhugaa himuun barbaadu gosa kiyya simuun barbaadu kana ogguwan jedhu dhaggeeffadha Amir buusa bakka amma maaliif jiruun soo dubbachaa la no mee afa irraa dubbatu afa Laa qabataman qabu bakka makka keessaa ta'uu danda'a eenyummaa isaa nama hin beekne irraa yaadan fuunu akkasitti yaadu ganumaan fudhatina ana baluun jedhama ilaa nama akkanaati ganda kanaati